Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Karaa biyyi lammaa magarsaa suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee. Suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee. Keenya barnootaa fallii jedhee ilmi birruu. Qabsoo Oromoo keessatti qooda laayyoon hin yaadatamtu. Jawaar, I'm just curious, are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Karaa biyyi lammaa magarsaa. Abi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammate bara dodola yaammate jechuu bara nama biraatii miti. Anis haa taatu abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuuba abdannuu mi guddaa ka qabnu. Ammaddi olaantummaa ilmaan nafxanyaadha gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne. Arqarraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadha uummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadha bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadha bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni eessa jiru. Namni kaayyoo waraanamee tobsa bishaan illee faallaa itti ta'e. Oromoo wal seerate walii gale walii kakate wal hubate kan kuni diina maraachee jechuudha. Kanaaf waggaa dur Oromoo jidduu walitti buuftu turte barana garuu Oromoo fi wayyaanee jidduu ta'ee jechuudha. Lola Oromoo fi wayyaanee jidduu lolluun barbaachisu osoo lolin mo'anne. Kan Oromoon akka qalbitti galfattuun barbaada. Oromoon gara tokkotti yoo luuca'ee bahe osoo lolin diina mo'anne. Oromoon kan mo'amu yoo bakka lamatti bahee tokko gara diinaa gore tokko gara Oromoo gore tokko gara Ormaa tokko gara Oromoo yoo gore. Haqa qabna dubbate. Jawaar Mahaammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf injifannoo argachuun olitti injifannoo bulfachuun injifannoo kunuunfachuun injifannoo gabbifachuun qabsoo guddaa gaafata. Kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba Oromoo dhaamsi guddaan har'a isinii dhaamu kalees gabrummaa jibbuudhaan nuti cancala nutti liugamamee ture afaan keenya keessaa baasuudhaaf diddaadhaan bara hamba kana keessatti mormii gaggeessaa turree jirra. Mormiidhaan deemaa dhufnee sadarkaa kanarra geenyee jirra. Mormiin keenyas firii bu'aa argamsiisee jira. Kun tooftaa qabsoo kaleessa qabannee deemne sadarkaa kanaan kan nu ga'e waan ta'eef kan dagatamu miti. Qabsoon dhalootaa dhalootatti darba itti fufa dhuman qabu waan ta'eef qabsoon immoo tooftaa fi mala adda addaa dhaamma sakamuutu irra jiraata waan ta'eef hammaan boodarraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofa otoo hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuun ergama keenya guddaa ta'utu irra jiraata. Kanaafiyyuu
xobbeen Oromoo qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaa yaadanna itti dafqitanii itti dhamaatanii itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine qabannee qeerroon keenya qabsoo ittaanu qabsoo Oromiyaa ijaaruu fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Qeerroo falmanneemi akkamiin falman tarsiimoo amma sagamne tokkummaan qabsoomne kanaaf injifanne. Qeerroo tiyya wal isin gorfadha tarsiimoo amma sagamne hoggaan jedhu yeroon isin hin barreessu laaftuttii miti ammas injifannoo kana eegsisuu yoo ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diinee garsiifne bar cuufne magaalaa onsineemi warra qawween dhufu jilbifachiifneemi warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifneemi Oromiyaa harka deeffanneemi amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenya guddifanna akkasii miiree kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma kaleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zaytunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii garsiiftan sanitti har'a diinni maal jabeeytu har'a diinni maal jabeeytu hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin itti garsiifne hojiidhaan itti garsiifne har'a diinni Oromoo qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin itti garsiifne naamusa cimsuudhaan itti garsiifne kun jaalakee isa kakabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waakkanne immoo abbaan gadaa dhufee narraan fuudhee akka kan nun hin gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hootti. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee Dr. Abiyyi Lammaa Magarsaa suutuu masuuta
suuta qabsoo ofiitti dabale suutuma suuta qabsoo ofiitti dabale keenya barnoota fallii jedhe ilmi birruu keenya barnoota fallii jedhe ilmi birruu ammoo mazammir guddina tumsaa Haayila Maariyaam gammadaa afaan hammatan Haayila Maariyaam gammadaa afaan hammatan Miilaan dhufee kiiloomeetira 330 malee jaalala isaaf qabuuf Jawaariin simachuuf jedhee lukuma kiyyaan dhufe. Hin danda'amu wanni hin danda'amne hin jiru keessa kee jiraannaan guyyaa 10 keessa kee kutannoon jiraanna wanti hin danda'amne hin jiru. Maaliif kan hundeeffaa jirtu? Jaalaluma isaa qabnu waan ittiin ibsinu dhabneeti. Yaadne caalatti itti gammannee argine. Mee kanaan booda qeerroof qarreen Oromoo maaltu irraa eegama? Tokkummaa jajjabinaa fi hin dandahama jedhanii waan tokko sodaachuu dhabanii itti fufuu fuulduratti deemu wanni hin danda'amne hin jiru. Anis miilumaan dhufe kan kaane godina Baalee magaalaa Roobee irraa kaanee guyyaa 10 deemnee as geenne dadhabbii sunillee homaa nutti fakkaanne amma maaliifi wanni asitti arganne gammachuu sanii olii waan ta'eef deemsi lukaan deemne sun homaa nutti fakkaataan jiru garuu luyitti keenya dhiitee jira. Yeroo kanatti luyitti keenya dhiiteeyyuu dhukkubni sun nutti dhaga'amaa jiru maaliifi nu tokkoffaa Oromoo Maccaan Tuulamaa asiin dura seenaa Hajaa Adamsaa Iddootii fi seenaa Taaddasaa Birruu irratti miilaan deemanii xalayaa isaan liqimsan sun miilaan deemanii xalayaa san geessuuf odoo deeman dabarsan nutis kaayoo san dandeennaa nu ka jedhu laaluuf miilaan jalqabnee inni lammaffaa ammoo kaayoon Jawaarii kabajaa qabnuufi kabajni isaa qabnuufi inni nama akkam akka ta'e Oromoon bakka akkam akka isaa qabu agarsiisuuf miilaan imala kana eegallee garuu akkasittuu taane dadhabbii sun odoo nuti hin dagamin gammachuudhaan qophii kanarratti hirmaataa jirra.